mee gattaa hixaana homaama kana fuutee nyaatti mana kana keessatti suura koon irra gahi akkuma magartee jireenya koon jijjiira jedhee gara Suud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa dhaqeen jireenyi aramni natti taphattee nyaanni hin jiru birrii kuna dhawwattee ji'a torba arginu fe afaanii jeetti taa'u kawuna dhowwitee kana yaa lammii koodraa natti birmadha yaa lammii koodraa natti birmadha jireenya gada dogasan jira mana hidhaagasan jira yaa jarana rabbii yaa natti birmadha harraa yaa lammii kootoon isiin qabu hinduu walira yaa rabbii yaa gooftaa galgalaa jechuudha shamarree oromoota maqaan isii intala dubraa maqaan isii Firdoosaa Jamaal Aliyyi jedhamtu dhalattuu Wallaggaa san taate warrummaan daleeduuf qalanii laal re'ee qalan garree malee nuti nama qalanii hin garre qalanii qaluu bira kutanii harmarraa ciranii rabbi sodaadhaadha akka nama re'ee qalee gartee miillaa fi wanti irratti adda baasan akka isin awwaalchaaf illee hin taane godhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune bagana gaan dhuftani warri mana kana farataa tallaa share subscribe hin irraafatina isiniin jechuun barbaade akkasuma egaa kaarraan tanaa gocha suukaneessaa ilmaan oromootirra ijoollee oromoo shamarran gara garatti irra ga'u waliin ilaalame akkasuma mijaa'uun viidiyoo isii argitan kuni kadufte Suud Arabiyaa Riyaaditti haga biyyarraa baate baatii sadii ma akkuma nama kamitu ni dalagadhatte biyyarraa baate erga dhufte biyya namaa kana dhufte mootu baatii lama sadii dalayteenna akka qalbii godhee ni maraatteedhanii aramni ofirraa shaararratti darbite shaararra qallichi tokko fuudheetini mana ofiitti hin galee erga manaatti hin galee imbaasittiin deemaa garas godha garana deebisa biyya galcha jedhee haala mijjeessuudhaaf tattaaffii godhaa jira jechuudha. Yaa obboleeyyan keenya rakkoo cimatu ijoollee keenya irra gahaa jira jechuudha. Inni fuuldurattis viidiyoo isii argitan dhalattuu jimmaati sun himmootu. Urga biyya kana dhufe isiinis Suud Arabiyaa ammatte jechuudha. Erga biyya kana dhufe baatii torbaa kana keessatti aramni raatibanaaf hin kennitu nyaata dhugaatii natti hin kennitu halkanii guyyaa akka dhaabadhe kanatti oolee bulaa jette. Kana jechuun maal isiniif fakkaata keessattuu jireenya biyya ormaa nama biyya namaa bahee argatu beeka nama biyya namaa dhufe argatu beeka jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan ani isinii dhaammadhu inni guddaanii homa feetan rakkadhaa biyyuma keessanitti rakkachuutu isiniif caala silaa namni biyya jiru yoo itti himanis namarraa hin fudhatu jechuudha. Taama suuraa asitti argitan tun immootu tashaarbii diimaa tun jechuudha dhalattuu Wallaggaati Sumaalii keessatti jechuudha. Dalayduma warruma isiin bira dalaydutu gocha badaa gocha suukaneessaa isii irratti raawwatame dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo sanii Facebook irratti arge asirratti maxxansa jedhee naaf hayyamuu didee kalaas YouTube sinarra guba jedhee dhiise namaaf hin hayyamu jechuudha. Gocha badaa gocha suukaneessatu sirratti raawwatame jechuudha. Ilmaan Oromoo garagaratti bakka bakkatti lubbuu isaanii dhabaa jiru. Dhugaa akka maleetti si ajjeesan jechuudha. Ka qalamu akka nu beeknutti horii fireedha hooladha malee ilma namaa akkas godhan jedhee yaadu akka awwaalchaafis hin taanetti morma isii qalanii haramaa fi harka miila guutuu irraa ciranii zubaalatti darban jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya kun yeroo ammaa kanatti dhalli namaa namni waliif rifannoota dhabee jira jechuudha ilmi namaa. Keessattuu dhumaatiin ijoollee Oromoo biyyoota keessattis numatu dhuma biyya namaa keessattis numatu rakkata jechuudha. Waan dandeettaniin obboleeyyan keessanaa ta'u fira keessanaa ta'u hiriyoottan keessanaa ta'u kasilaa dhuftanii biyya namaa jirtan rakkoo keessa jiraattanii bal'oo keessa jiraattanii rabbiin isin bira haa jiraatu rabbiin isin haa dandeessisu. Waan isin gochuu dandeettan haga dandeettan tokkoon akka namni biyya irraa hin deemne rakkatus beela'us miidhamus dhibamus
namni du'us biyyuma ofiitiin tola jechuudha. Waan dandeettaniin akka biyyarraan deemne nama gorsa itti hima. Silaa namni teetii hojii bareeda dalagataa jirta, mallaqa walitti qabataa jirta, waan kiyyaaf akkas jetta jedha. Warri biyya jiru rakkoo amma biyya namaa keessatti ijoollee keenya mudataa jiru kana hin argan jechuudha. Isaan itti mul'atu. An akka kootitti karaa Saudi Arabiyaa kana dhufuudhaaf marraa lama moo sadii yaalee ture. Obboleessa kiyya na dura ka dhufe kanarra guddaas ture jechuudha. Na dhoggaatiin ture. Asin deemanii waan barbaaddu birrii waan si barbaachisu taa'ii baradhu otoo inni naan jedhu dideetiin hin deeme jechuudha. Rakkoo karaa kanatti narra gahe anaa fi Rabbi qofatu beeka jechuudha. Akkatti as geesse akkatti bakka kana gahe illee. Kanaaf silaa namni namaaf hin dhaga'u waan dandeettan tokkoon haga dandeettan tokkoon obboleeyyan keessan kan shamaraa kan dhiiraa fira aanaa alii keessan rahima keessan yoo inni gara biyya namaa dhufa jedhe seera qabeessanis ta'e seera maleenis ta'e amma yeroo ammaa kana kan rakkataa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee dhiiraatti irra shamarranii jechuudha. Ijoollee shamarraniitu gara garatti rakkachaa jira. Mucayyoon amma viidiyoo isii argitan kuni maraattee akka qalbii taate kiyyaan amma shaararraa isii fuudhee manatti hin gale kun waliin rakkataa jira. Meeshaa kana guutuu kan isin argitan meeshaa kana guutuu caccabsitee fixxe jechuudha. Soofaa waliin laayitee waan akka ixaanaa waan akka qibaatii homaa kana nyaatti jedhe meeshaa sikkiina homaa guutuu mana kana guuree sititti qollofa jedhe. Odoo inni mana kana guuruu baate yookiin waraanti yookiin ajjeefti. Shaantaa inni mana dhiyeesse kaan hin fannifti kaan huccuu keessaa gagguurti. Sirriidha kan namni fayyaa hin qabne yoo namni hidhee bira taa'ee namni si tajaajile malee sammuu fayyaa hin qabdu jechuudha. Inni beekne hundi kennayyuu nama sammuun sirrii hin jirre haga inni nama dararuufis haga inni nama miidhus jechuudha. Kiyyaan kun amma rabbumaaf jecha shaararraa isii fuudhee qaamaa qaba. Haala kanaa waliin rakkataa jira jechuudha. Akkuma nama kamiitu odootti dhiisee ni danda'a. Oromummaan namummaan itti dhagameetti isii fuudhee akkatti waliin rakkataa jira jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya waan dandeettan tokkoon haga dandeettaniin ilmoo teessan akkasuma rahima keessan ijoollee keessan akka biyya namaan deemne dhogga. Tokko mootu karakkoo guddaa biyya keenya irraan gahaa jiru mootummaa jechuudha. Maaliifi amma dhumaatii ijoollee Sumaalee keessatti dhumatteef kan sababa ta'e mootummaa Itoophiyaati. Ulaa galaana argadha jedheeti akkasuma mootummaa Sumaaleelaandiin walii galee erganni walii galee irraas ijoolleen keenya akka nama kamiitu akkuma kiyyaaf keessan dalagataaf achi keessa jiran hundi isaaniitu amma rakkoof saaxilamanii jiran. Edda nama 6 tukkaanfameedhaan deengadda nama 3 amma kaleessa galgala mucattii tana ajjeesan jechuudha. Haaluma kanaan itti fufaa deema. Uummanni Sumaalee uummatana garaa nama baqaysee waa takka haajaa namatti hin qabne jechuudha. Waa'ee Sumaalee kanarraa yoo isiniif hime hiriyyaan kiyya tokko waliin deemaa odoo jirru biyya Saudi Arabiyaa kana dhufe asirraa ilkaan tokkorraa caphee warqii dhaabbateetiin deema waliin deemaa jirra jechuudha. Karatti nu qabdetti warqii ilkaan irra jiru kana cabsinee baafannu malee nuun jette nu tumte odoo akkasitti gidiraan meeqanurraan geettu akira gurbaa giddimaan nama 7 kuffisanii warqii san ilkaan irraa cabsaniitiin hin baafatan jechuudha. Kana jechuun uummanni kun uummata dantaa namaaf hin qabne uummata naatoo namaaf hin qabne jechuudha. Kanuma isin dhaammachuudhaaf anis mee viidiyoo uummataa kana dhaggeeffannu isin jechuun barbaade. Na dhawuudhaaf natti kaate. Wallahi na dhawuudhaaf natti kaate abadan. Isimoo akkatti dhukkubdu tana waa gartanii waan fedhen dhahee teessuu maaliin hin danda'amu ni ulfaataa fayyadu itti jira. Askan la waan isin fuute malala waan isin fuute lala ofiin odoo cirte waan kumulaa jedha jechuudha. Bakka bira hin jirretti kana bira tare odoo sikkiina fuute ofii waraante yookaan immoo waan isin lafaa guurtee nyaattu waan hin taane ulaa itti cufee yoo biraa deeme mana fincaanii hin argattu as keessatti gartee waan biraa ta'uu mala. Kanaaf rakkoo tanaaf booda itti gaafatamaan gara kiyyatti as deebi'a waan ta'eef
أردت يودن ديتن فريسيتنا برباد أكل فني ستنا رافودا جدا تاي لا 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 من تو وانا بات إيس والله وانا بات لفكاي لفكاي انكرين أوف مالكو تاجرت إيه بدي ستريس أعوذ بالله بالله عليكم ولا كان راد أورجنا وانا مباك تجيجرت لا لا أعوذ بالله هاجي جيت هاجي دلالة ما دوش تقبل ما ركضت لا دوش قدراتي دي بداتي دوان يندقو إلا وانا سين فوت سبيله ما أقول التسبيل والله كزريمي بنا باونا ورا فيديو ما جت شمس دمي دي بداتي ما جت شمس بداتي دوان يندقو كان يو نورا فيديو لا سورا ودي سنرا يا قتي تاود دي سورا يو تيت سورا با أك جولة هيك اللي قلتو أك نم لي سيبير بتوت سورا بس لا أم يا قتي خلاص سورا نونج أني ورّي قرتي أزل أتيس قرتي تيك توك تنس ربي جزاسي هاديب ومال نانجتن هم بربادو كانون ربي نو خيري تات أكرمت جزاني ديبا يوم شري تاتس